akka ta'e barree achumaan warra gargar nu baasuuf yaadaa ture sana nu lammanuu bilookne walitti deebine amma bor faamiliin isaa faamilii koo bira deema. Eessa jira inni amma? Biyya jira. Akka ati hidhataatti yookaan akka ati isaa walitti deebite warri miidiyaa irraa eessatti dhagahe akkamitti arge? Amma asirratti waadaa walii seenee kaane. Nama 1,700 akkas irratti. Gastii kan kee seenee moo? Mana isaa banate. Guys akkasii warri komentii sobaa mancaadhaa ilaalan. No maccaa nama dhufe dhugaa rabbii gisee sanan jiruun. Mancaadhaa jedhan mancaadhaa. Akkasuma. Doktor baga nagaan nuftee nagaadhamti fayyaa keeti. Alhamdulillah. Baga nagaan haatee yaa nuti waan baay'ee dubbanne anis dhufuun kee amma dhiyoodha. Atoo garuu waan tokko tokko irrattis wal gaafataa turre geema tokko moo hin taphanneeti jiru. Maaliifiitu manni eessa jiru maaliif si goyyoomsa? Video waraabbameera ilaali maammee kun maammeedha jedha kun mancaadha jedha kamiin qabadhamee. Mancaa inni chi mancaa siin jedhe sunis sobeeti jira maccaadha malee mancaa naan hin jiru as keessa maccaa jedhi yookaan mancaa. Biqiltuu na argatteeti na tuffatte biqoo yaa habiibti agalbi I love you I miss you thank you. No. Anna mantu garabbi. Wallahi namni akka ati dhugumaan xalaata kooti. Eenyu animoo? La koomentiidhaas jala. Siin jedha. Maaliif biqiltuun siidha hin qabu maan qabu yeroo jettu garuu. Maan qabu amma dabiliiteera siin hin jenne har'a walitti deebinee bara wal dhabnee guyyaa turtii. Har'a guyyaa tokko keessatti argatte kaleessa hin qabu siingilidha jette har'a immoo guyyaa tokko keessatti jijjiiramni argame. Jechuun siingiliin ture sababa wal lollee adda baanee jennaan ji'oota muraasa dura amma immoo walitti waan araaramneef yeroo dura na gaafattu maaliin siin jedhe. Har'a dabilii ta'ee hin jira siin jedhee bara. Karakterina abbaa bira gammachuu wayii qaba yaa salaam. Maali mirri gammachuu keessan nutillee si waliin hirmaachuu barbaanna gammachuu keessan nu ibsuu dandeessa. Kottuu bayinaan daraara sayyoo. Nagaya Alex jirta fayyaa keeti Alex taaddee Nebraasa. Ka qorataa bilooki siin jedhu hoo eenyudha? Abbaa warraa kooti kaa. Maaf bilooki? Innis akkuma kee ta'e. Akkuma ati amma duraan hafisa walitti. Inni si naafaa jirkanii? Gara Naafaa nama ciira. Badhaasuun qaba. Badhaasuun qaba. Baguma rabbiin nama akkasii wayiiti jedhu rabbi. Doktor. Inni waa isin lama wal arguun qabdanu walitti isin fiduun hin ta'u. Doktor mucayyoo sana namicha qorataa bilook jedheen sana abilooktu. Ani masaanuu isaati ani gurbaani masaanuu dha waliin. Guree mannaa hin ta'u. Eenyu Waan sirnyaa naa kennu yookaan waan na fakkaatan natti waliin naan kennu koomentii manna guree. Nama qorataa bilook isin jedhe suni masaanuu kiyya waan ta'eef bilookuu qabda. qorataa bilooka moo nama qorataa bilooki naan jedhan bilooka.
Qolataa miti qolataa rakkoon qabu garuu qolataa maaliif bilooktaa miti nama qolataa bilook isin jedhan bilookta masaanuu kooti namichi. Never. No, Habibi. An isa bilookee jechuun an addunyaa kanarraa bilookame jechuudha walumaa galatti amma. Awwaleen fidaa qoya. Seera bari burree gagalee bubbulee bar. Reedii fi abdii kumeen gaafattu. Nashiidaan jedhaa jira macha. Dhiisi abboo waa'ee poolitikaa waa'ee amantii nurraa dhiisi tapha. Poolitikaa mitiin. Waa'ee amantii. Yesuus yaa Yesuus rabbal aalamiin. Awwalee waa'ee Yesuus diiminaamineshanii hin barbaadu. Mootii mootummaa keessa laalamii sitti baqannee nutti araaramii jedhaa irra malee waa'ee amantaa nama dhimma amantaa irraa haasa'amu taate nagaan tura. Awwalee oftaas gabbeessi. Yesuus yaa mawlaahu. Nagaan nutti taasise awwalee. Yesuus yaa mawlaahu. Eenyu galchee kana qaba. Jechuma akkasii jiru barra wanti isaanii keessa. Simbir kun amantaa kamiinuu bakka bu'ee miti dhugaa dubbachuuf jechuun tokkoffaa fooluu barbaacha ta'uu danda'a. Kan beekamtii ittiin argatu utuu dhugumaan amantii kiristaanaa ni jaalata yookaan itti amaneera ta'eeti walkeessa maantuu bara. Kuni tarii dhimma bakka jechuun ittiin beekamtii argachuudha gaheen isaas keessatti beekamtii qofa argachuudha. Tarii waraabessa fida, tarii bofa fida, tarii naacha fida, tarii gurrummaan thank you naaf yaada. Amantii kiristaanaa keessa ture ijoolleen hiriyoonni keenya amantii kiristaanaa baay'eetu jiru. Garuu namni waa'ee amantaa irraa dubbatu hin jiru. Dhimmi amantaa dhimma amantaati. Inni kaleessuma dhufe inshallah matsaafuma isaanii illee anumatu barreessee gadi fideera jechuu eegalee bara. Kuni dhimma fooloo takkii demmoo beeyani beekamtii ittiin argachuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf namummaa kana keessa viidiyoo waliin waraabamneetiin gubbaa irratti illee jalatti illee thank you galatoomshi gubbaa irratti illee jalatti illee waliin gubachuu hin barbaannu akkana kan waliin deebi'eet wanti inni haasa'u gurraachaan kolfee wallaahi gurraacha makana aksa wanti inni haasa'u booda miira keessa nu galchee duwwaa dubbannee hiriyoota keenya amantaa kiisin sagaleen qaba. Dirsi bira dhufuu lubbuu baay'ee si jaaladha. Kootti wallaahi kunuutti mannillee barriinillee kunuutti fardillee kunuutti kooraanillee kunuutti jaal. Manni kiyya isheen lanqaa'u baay'ee. Manni kiyya mana keessanii isin obboleeyyan kiyyaa koottaa. Asumaan ijoolleen biyyarraa dhufuu barbaadan ijoolleen